Waaqaatiin guutame sana dubbachuudhaaf iddoo kanatti argame jedhetan yaada koo akkasitti qaba. Hayyeegaa dursee isinillee carraa kanaanii waa'ee waamicha nagaa kana carraa kanatti fayyadamnee saba keenya akka waammannu saba keenya biraanii yaada qabnu akka geenyu nu afeeruu keessaniif illee galatoomaa jechaa waan hundumaa dura immoo seeroo kanaaf iddoo kana carraa kana nuu laate Waaqayyoon ani akka kootti guddaan galateeffadhaa. Haa ta'uutii waamichi nagaa nuti amma jennee kaane kuni sanarraa addaadha. Kan keenya akkuma beekamu nuti abbootii amantaati nagaa buusuudha hojiin isaanii dura akka beekamutti biyyaaf biyya gidduutti nagaa buusu sabaaf saba gidduutti nagaa buusu mootummaa gidduutti illee nagaa buusu lafa dabe tokko kun dabeera jedhanii dhugaa tokko dubbatiin namatti agarsiisu malee callisanii ta'anii ilaaluu miti waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf akka itti dubbannu illee dhabne yookaan gabbaanii kana dubbanne jenne inni kun dhaaba sana deggirtadha inni kun dhaaba sana deggirtadha dhugaan utuu isheen babbaddu immoo teenye ilaalle baay'ee garaan waan nu gubateef hamma yoomitti kana ilaalla isa jennu itti yaadneeti jechuudha itti yaadeen akka kootti kanaan dura namoota abbootii gadaa tokko jaarsolii biyyaa tokko abbootii amantaa tokko akkasumallee paasteroota luboota mana amantaadhaa baay'ee dubbisee lagaan amantaan illee utuu waliin qoodin dhaaba amantaa adda addaa illee hojii godhadhee bira ga'ee dhaqee dubbiseera. Maaliif cal jenna maateenya kottaa nuti biyya keessatti warra nagaa buusanidha. Isin jaarsa biyyaati, isin abbootii amantaati, isin hayyoota biyyaati, isin abbootii gadaati. Nuyi hirmaataa yookiis immoo deggeraa dhaaba kamiyyuu miti. Qaama kam keessatti nagaa buusu dhageen keenya waan ta'eef kottaa hamma mana mootummaatti illee deemnee dhannee haasofsiifna. Maaliifitu utuu mootummaan karaarraa ce'aa jiru teenyee ilaalla. Utuu biyyi badaa jiru maa teenyee ilaalla. Utuu sabni dhumaa jiru maa teenyee ilaalla. Utuu la deemaan dhumaa jiru maa teenyee ilaalla. Utuu safuun badaa jiru maa teenyee ilaalla. Utuu aadaan cabaa jiru maa teenyee ilaalla. Jedhee namoota baay'ee dubbiseera. Haa ta'uutii hubannoon nama adda addaa inni kaan dhaaba siyaasaa kee maal si gashedha. Inni kaan waa'ee biyyaa kee maal si gashedha. Waan baay'eedha deebii isaan naa kennan jechuudha. Inni kaan immoo sodaata. Maaliif ofiisaa keessaa shakkii waan qabuuf gar tokkotti yaadni isaa harkifamee waan jiruuf sodaachuu danda'a. Kanaan baay'een dhamaa ture. Haa ta'uutii ammootuma yaadu guyyaa tokko dhiifamallee naa godhi miidiyaa irratti interviyuu yookiis haasaati geggeessu tokko mana koo taa'een ilaale gaafa ilaalu guyyaa sana nyaatillee natti addaa'e baay'ee nu eedaa fi taa'irra maqaa paastirummaa baannee maqaa lubummaa baannee maqaa jaarsa biyyaa baannee maqaa abbaa amantaa baannee teenyee maaliif saba dhumaa jiru saba uumaa harka waaqaa waaqti kan uume akka namaatti kan uumame akka horiitti gaafanni qalamu akka bineensaatti du'an taane bakkeetti gaafa gatamu safuun eega badee aadaan eega badee maal eegaa irra nuti maal hojjetaa irra nuti hojiin keenya maa inni kana namni yoo dhiise waaqxuu nu gaafata namni yoo dhiise waaqxuu nu gaafata kanaafuu daandii attamii tanan bahee dubbadhaan akka ofii kotte amma eenyutu irratti dhaabbadhee miti dhaaba siyaasaa akkam ta'e miti abbootii amantaa jechuun yookiis immoo paasteroota tiksoota mana waaqaa jechuun dhaaba siyaasaa kamitti iyyuu walaba. Maaliif saba waaqaa tajaajila malee isa kanas kan waaqayyo moosise kan waaqayyo baroota keetti barbaade kan waaqayyo biyyichaa geggeessu jedhe kan waaqayyo biyyichatti kenneef immoo akka seera isaatiitti wangeelli keenya kan abboomu warra biyya bushaniif ajajamaadha. Ajajamuudha malee nuyi sanas kanas hin deeggarru jechuudha. Garuu dhugaan dabdee wanti hundumtuu gaafa taa'ee ilaalamu biyyi kun gara diigamuutti gara hundeedhumaan diigamuutti deemaa jirti jechuudha gaafa teenyee ilaallu. Waamicha nagaa kana waan rakkina irraa ka'eef biyya kanatti rakkoo nagaa fiduudhaaf nageessuudhaaf nagaa taatee akka biyyi kun jiraattetti nagaan guddattuuf waamicha kana dhiyeessuu barbaanna. Waamichi nagaa kun waamicha waan tokko of keessaa qabu miti nagaa malee wanti jiru nagaadha. Nagaan nuu kenna. Nagaan haa bulu, nagaan haa oolu, nagaan haa nyaannu haga jiruu kana keessatti lafa kanarratti jechuudha. Kanaaf nagaa kana waamicha nagaa kana warra aangoo irra jiru jala qabee haga gadi bu'eetiin uummata ga'utti nagaa nuu kennu jechuu barbaanna.
namni gizee kana keessa yookaan yeroo kana keessatti nageenya jiran jechuu danda'u naannoo warra rakkoo saniin deemu jechuun hin danda'ama. Kanaafuu rakkootu jira. Rakkoo kana calleefnee biran tarru rakkoo kanaaf waamicha isinii goona. Waamicha kana eenyurraa jalqabna. Mataa biyyaa irraa jalqabna. Ilma keenya irraa jalqabna. Abiyyi Ahmad irraa jalqabna. Dhaabachuutu irra jiraata. Ga'ee rakkoon kun yoom uumame akkamitti uumame maal ta'e maalirraa ka'e nu hunduun ilma namaatiin beekna. Kanaafuu rakkoon wanti itti hiikamu biyya addunyaa kana keessa taa gammaatiitti kan beekamuun waliin haasa'uudha. Wal bira ta'anii wal amansiisuudha. Hadda biyya zamanni dijitaali yookaan ammoo karaa kaaniin teknooloojii yookaan ammoo jaarraa 21 jennu kuni akkasumaan waan uumameeti. Guddina hizbiitu asiin gahe. Guddina hizbii kana keessatti akkamitti fayyadamuu dadhabne hadda gadi buunee ilmi keenya bakka maratti du'aa jira. Ijoolleen keenya bakka maratti du'aa jirti. Haati keenya du'aa jirti. Abbaan keenya du'aa jira. Bira dabreetiin waan nuun fakkaanne tokko waan uummata lafa kana jiru nuun fakkaanne tokko nama billawaan muruun morma muruun nama ajjeesuun maal jechuun karaa abbaa fedhayyuu haa ta'u maal jechuudha. Are we human being? Waan kana badamatti gadi qabnee beekuun nurra jiraata. Namni du'aa jira. Hin du'e jechuun dandeessani. Ganamaaf galgala argaa jirra. Kanaafuu wanti kuni namni hidhamaa jira. Hidhamee bakka hidhame sanitti nagaan taa'an jiru, nyaataan jiru, dhugaan jiru. Kumatti kan laakkamu, kuma dhibbatti kan laakkamu hidhaa keessa jira. Garagaratti. Warri biyya geegessuu danda'u, warri biyya isin qarqaaruu danda'u, warri isin wajjin jiraachuu danda'u. Mana hidhaa keessa jira. Please. Kanaafuu yaada kana gadi qabnee ilaallee waamicha kenna kana fudhachuutu sinirra jira. Yaamichi kenna mataa kenna yookaan ammoo mataa gubbaa bichaa ilma kenna bichatti himuu miti. Warra achi gadi jiru ijoolleen Oromoodhaa akka Shimallis akkanaa kun dhagootu irra jiraata. You are killing yourself. You are committing suicide. You have to stop. Maal jechuudha? Ideoloojii leenaa garnu. Ideoloojii gattaati hiika. Ideoloojii rakkoo kennaa miti. Paartiin rakkoo kennaa miti. We are non-members of this organization. Kanan alamne. Kanaafuu haga danda'ame nutti hin kolfisiisina uummata. Addunyaa nutti hin kolfisiisina. When Oromo kills the Oromo, what does it mean? Maal jechuudha? Maal irraa ka'eeti? Bu'aa eenyuutiif? Eenyuuf hojjetaa jirtanii? Eenyuuf deemaa jirtanii? Eenyuuf uumamne? Eenyuuf baranne? Eenyutu nu barsiisa? We have considered all these points, all these conditions. Kana wanti jedhaa jiru. Kanaafuu namni miidhama keessa jira. Boo'ishatu jira. Regardless all the sexes, all the sectors. Rakkinatu jira. Why? You can't solve it. Hiikuu hin dandeessanii. Egaa hiikuu dadhabdan Muhammad seennee itti rakkoo kana hiikuu barbaanna. Bakka keessan buunee osoo hin ta'in isin wajjin taane wajjin haasofnee rakkoo kana hiikuu barbaanna. Kanaafuu yoo danda'ame rakkoon kun haa hiikamu. Addunyaan gaafataa jira. Biyya Afrikaa gaafataa jira. Kaleessa gaafa jarri kun dhufan jijjiirraa kanarratti wanti jennaa turre jarri kun addunyaa bulchuudhaaf gahaa qaban jedhaa turre. Gadi buuneeti namuu rakkina biraa uumaa jirra gisee ammaa kana keessatti. Ofirratti illee, uummata irratti illee, addunyaa irratti illee waan hin argamne kun is unique. I can say it is a unique situation that is created in Ethiopia now. This we have to change this atmosphere at all. Jijjiirutu nurra jira. Yoo kanan jijjiirin namummaan kennallee eenyummaan kennallee bakka tokko gahaa hin jiru kana beekutu nurra jiraata. Kanaafuu waamichi kiyyarraa qajala qabee warra aangoo irra jiruuf warra mataa gubbaa jiruuf takka warra naannoo isaa jiruuf lama achi gadi warra naannoo biraa jiru ummata Itoophiyaatti guutuudhaaf
gadi baaree dubbanneeti yaada kana hiikutu nurra jiraata. Furmaata isaa argamsiisu nurra jiraata. Yoo furmaata isaa kan argamsiifnu ta'an we are not the people. Jiraata biyya kanaatiif hin jechuu hin dandeenyu. Wanta akkanatti mataa irratti nu baateetiin duwida kennata irratti fe'amee itti rakkoon deemu kun kan uummanni alaanutti kolfu, kan uummanni keessa ofii walitti kolfinu, eenyutu eenyu ajjeesaa jira, eenyutu eenyu maal jedhaa jira jedhee nu gaafataa jiru kun eessaanuu nu hin ga'u. Jabeenni kenna burqaan jabeenna kenna rakkoo kenna beeknee rakkoo kenna hiikuudha. Rakkoo kenna hiikuun yoo hin danda'in namummaan kenna lachitti dhaabata jechuudha. Kanaaf haga dandeenye warri biyya keessa jirtan beersaduun kaminu haa ta'u jaarsonni biyyaa abbaan amantii abbaan gadaa marti kenna itti yaadna yaada kana bakka tokkotti dhufnee ummata kana baraarutu nurra jiraata. Rakkinna kana ofirraa qabutu nurra jiraata. Rakkinna kana ofirraa buusutu nurra jiraata. ይህን ችግር ማስወገድ አለብን የግድ። ይሄ ችግር ነው መፍትሄ አይደለም። ፍለናው ነው መስንጀተንለ ይካዱ ከነታው እንደንደው ይካዱ ቢከታው እንደንደው የኦፊ ከለት ይደውል ገነ ረኮ ከነ ይከን ዳምሰስኒ ደበርሰው ድረት ወሮሮሞቲ ፍለ ወራ አማራቲ ፍለ ወራ አማራቱ ከሰት this is a time of reconciliation and apology. It's not the time of recolonization. Kuntaun ranjiratu gattaati hasa yoo dadhabdan nuti waama nuti kadubbii kana rakkoon keessan waan angoo yoo ta'e rakkoon keessan sultaana qabachuuf yoo ta'e we can solve it qarallee hiikatu waan as genne malee hiikuu dandeenya. Kanaafuu akka namni gariin jedhutti maal jedha namni kun olirraa dhalatee jira maal propagandaan oofamu suni propagandaa osoo hin ta'in this is a real situation. Kana badan bitti beeku turre jiraata. Manni kun waliin jiraata, manni kun wajjin ture. Hadda waan gosa kan qoodee tokko qoodee diini kun ammoo gosa wal loluuf irra jiraatu. Never argulleen barbaannu dhaga'ulleen barbaannu gizee kenna kana keessatti. Kanaaf isin jedha karaa Oromootiin illee ijoolleen Oromoodha. You have to fulfill your responsibility. Responsibility keessan guutuutu isinirra jiraata. Gunne jettanii xufuu gaafachuu isinirra jiraata. What happened? Maaliif wanti kun ta'e gizee kana keessatti yeroo kana keessatti waa'ee na rakkina waan isinirraa ka'e jechuudha. Kanaafuu amma gadi buunee warri biyyaa warri ijoolleen illiitonni martinu gadi buuneetiin walitti haasofnee dubbii kana haalluutu nurra jiraata. Warri mana hidhaa keessa jirullee hiikamee manni rakkoon irra galee karaa inni rakkoo irratti ba'u barbaanne manni irraa itti gubataa jirullee dhaabatee ajjechaan namallee dhaabatee rakkoo kana hiine haga ammaa rakkoon guddaan kun as gahe of duratti bal'isuudhaaf yoo kan ta'u ta'e malee salphisuun hin danda'amu. Kanaafuu rakkoon kun bakka tokko dhaabachuu irra jiraata jennaan wanti gaafiin kenna bakka tokkotti dhaabachuu irra jiraata. This is by the participation of all the people of Ethiopia, not single one person or two or three, four. Akastilaalu nurra jiraatu. Kanaafuu rakkoon kun lafa qabatee deemaa jira. Lafa qabate kana hiikaan isaa waamicha nagaa bichaan hiikamuu danda'a jedhee itti amana karaa keenya. Waamichi nagaa jennee amma nuti kaanee anamma qabadhee kanan jiru abbootii amantaa hunda amantaaf kutaaf lagaan dhaaba amantaan utuu waliin qoqqoodin waamichi gochuudha. Jaarsolii biyyaa hundaaf isaan kunillee sabaan lagaan qomoodhaan utuu waliin qoodin paartilee siyaasaa hunda utuu sanyummaadhaan lagummaadhaan naannummaadhaan waliin qoodin waliin mari'annu garatti deemaa jirru haa ilaallu. Biyya kana garatti geessaa jirru haa ilaallu. Biyyi kun garamitti deemaa jirti? Diigamuuf deemaa jirti moo dhaabachuuf deemaa jirti? Akkamma jiru kanatti yoo itti fufte biyyi kun dhuguma abdii qabdi. Keessumatti namni yoo garatti adeemu hin beeku ta'e yoo waan gochaa jiru hin beeku ta'e dhaabatee of ilaalu ta'e tun beekina allayyaalita namni allayyaalita immoo ba'umsaa rakkisaadha. Utuu allayyaaliti na qaqqabnu utuu hin badina qaqqabnu nuti waaqayyo nu kaa'e namaaf waaqa gidduu nu kaa'e
diigamaatu teenye ilaaluu keenya waaqni nutti gadda namni nutti gadda. Karaa tokkoon wanti nu godhu nurra jiraatu akka inni keessumaa godhu nurra jiraata. Nu mallattoon amma qabannee deemnu kun mallattoo nagaati. Waamicha nagaati. Mallattoon waamicha nagaa eenyu kenna armaa kenna qabannee itti dhayin abbaa fedhetti yoo ta'e. Kanaafuu hin hiikama jennee itti amanna haga umriin kenna jiru haga dandeenye irratti hirmaanne hiikutu nurra jiraata jennee itti amanna. Kana biraa wanti saruu jira natti hin fakkaatu. Haga ammaa callifni maal fide rakkoo san hiikee rakkoo san balleessee hin balleessine. Kanaaf wanti waamicha godhuu jirruuf kanaafuu namni hirmaachuu irra danda'u hundinuu irratti hirmaatee rakkoo kana hiikutu irra jiraata jennee itti amanna. Hundi isaa uummanni tokko tokko hundi dirqama qabna. Jireenya keenya irratti dirqama qabna. Jireenya nama kaan irratti dirqama qabna. Waliin jiraachuudhaaf dirqama qabna. Nagaan jiraachuuf dirqama qabna. Kun nama tokko nama lama nama sadii irratti xindaa'eetiin deemuuti. Uummata biyya kana keessatti hunda irratti waan dirqama qabu jechuudha. Wanti kun kanaaf uummanni martinuu yaada kanarraa qooda fudhachuu irra jiraata waan jedhu yaada qaba. Waaqayyo gaafa nu barbaade gaafa nu kaa'e dhugaa akka dubbannuuf abbootiin amantaa darban maqaa isaaniillee yoon tuqe namni akka abbaa gammachiis namni akka luba guddinaatumsaa abbaa gammachiis gaafa jedhu Oneesimoos namni akka guddinaatumsaa gara lixaa gara namni akka qees dafaa jammoo fa'aa waa'ee biyyaaf waa'ee sabaaf ofii isaanii dabarsanii laatanii hammarraatti seenaan isaanii haasa'amaa kan jiru. Maaliif kun gabaabumatti waa tokko tokko yoon tuqe namoota hundumaa gurra akka bu'uuf hamma tokko gadi fageenyaan beekuu yoon baadhe seenaa luba guddinaatumsaa dargiin lubi guddinaani Oromoo fanfalman jenne saba kanaaf fanfalman jenne afaan Amaaraa qofaan wangeelli maal lallabamaa saba kanoo waaqayyo je tokkoon ilaalaa afaan Oromootiin kitaabni qulqulluun yoo dubbatame maal ta'a jedhame. Kana booda dargiin maal godha haala mijeessee amma biyya Faransaay hidhattee biyya Itaaliyaa hidhattee manni sii qophaa'ee wanti hundumtuu sii qophaa'ee pileenniin qophaa'ee haalli ittiin jiraatu hundumaa qophaa'ee dafii waa'ee afaan Oromoo haasa'uu dhiisii as kee abbaa ittiin jedhee namatti erginaan ani attamittan kana haasa'uu dhiisee haala mijeeffadhee biyya alaa ba'aa dhugaadhuma dubbadhee illee yoon du'ee du'a jedheetu nama wareegameedha. Haa ta'uti gaafan gabaabsu an ammas kanan dubbachuu barbaade kanan dhugaa ta'u gabbayee sabni keenya as bahee walitti baanee waamicha kana wal waamnee haa dubbannu afaan haa taanu lafa dhaquun barbaachise hadannu jedhee kanan yaadaa jiruuf maayin mootummaa dhumti kun illee utuu nu dhaga'e carraa nu dhaga'uu qabaate ministii wanti godhamaa jiru sirriidha wanti hojjetamaa jiru sirriidha nama kana dhumuutti waaqayyoon gammada sabni kun dhumuutti waaqayyoon gammada lubbuun kun baduutti waaqayyoon gammada biyyi kun cabuutti waaqayyoon gammada isa jedhamu gara mariitti dhufuudha gara yaadaatti dhufuudha maal ta'uuf gara bitta deema kana maatiin ilaal mootummaan kunis maa yakkam mootummaan kunis maa akka malee ta'e waaqni maasatti gadda isallee anamma dhugaa tokko yoon sitti waldaan keessa jiraadhutti waldaa reefuudha. Yeroo hundumaa biyyaaf hin kadhanna mootummaa kanaaf illee hin kadhanna yaa abbaa mootummaan kun galagalee akka nuuf ilaalu akka inni dhaabatee of ilaalu sabni kun maal ta'aa jira jedhee ilaalu saba dhumaa jiru kana ilaalu waaqayyo akka sakaa immoo galagalee of isaa ilaalu saba dhumu kanaaf immoo yoo namni gaafatu dhibe waaqayyo akka nama gaafatu immoo galagalee of ilaalu lubbuu badu kanaaf waaqayyo akka isa gaafatu galagalee of ilaalu isa jennu kadhanna biyya keenya immoo nagaa nuu godhu saba keenyaaf immoo biyya isaa eegi dhugaa iddootti eegannee kadhanna gaafa kadhannu. Kana gaafan jedhu baay'ee tokko ammallee taanaan dhugaan hin dhokanne tokko ammayyuu ofaa barru ofaa ilaalu biyyi keenya jaarraa hedduudha kan isheen dhiitamaa turte kan isheen cabaa turte sirna darban keessatti eenyuun cabde yoo jedhu ishee kana dhiifamaa jirillee namoonni baay'een beekuu danda'u akkas jedhan lubi qees dafaa jammoo akkas jedhan bara 71 na yaadadha kitaaba isaa dubbiseen ture isuma qabanii
isumaan qabanii isuma dhaananii isumaan dhaananiiran samii warqii qaba wanta kan gaafa eekan gara samii isaatiitti sibiila ayiraati jedhan warqii isaatti gaafa eekan immoo waan tokko jedhan jallaabi sibiila jedhan qabduun sibiila jedhan inni tumu sibiila jedhan inni tumamu sibiila jedhan kanaafan jedhan jaarsi kaa'e har'a yoo laal jaarraa jalqabaa kaasee biyya keenya kana kan cabsaa jiru kan dhiitaa jiru kan ajjeesaa jiru walii isaatii walii nyaachisaa jira jinnee mootummaa kan moosisu waaqaadha. Waaqni gaafa mootummaa moosisu mootii nagaa, mootii sabaaf saba bushu, mootii saba hundumaa ija tokkoon ilaalu, isa tokkotu hin miidhin, isa tokkotu hin cunqursin, kan waaqni uumaan isaaf kaa'e biyya isaaf lafa isaa naannoo isaa kan isa tokko gara isa tokkootti hin dabarsin, kan isa tokko immoo gara tokkootti hin dabarsin, qixatti eegee ija tokkoon ilaalee murtii qajeelaa laatee tokkummaatti kan bushuudha. Abbaa biyyaa geggeessaa biyyaa tokko jechuun haa ta'uutii gaafa teenyee ilaallu deemsa deemamaa jiru lagaan wal qoodamaa jira, sanyii wal qoodamaa jira. Keessumatti immoo sabni jaarraa hedduu garbummaa jala ture ammayyuu garbummaa isa caalutti seenaa jira. Garbummaa isa caalutti seenaa jira. Dhumaa jira, dugugamaa jira, lafarraa badaa jira. Waaqayyo immoo lubbuun nama tokko du'utti hin gammadu. Lubbuun inni uume tokko namni inni bifa isaa fakkeenya isaatti uume tokko du'utti hin gammadu waaqni. Hin gadda garaa waaqa gaafa seera uumamaa boqonnaa 6 keessatti yoo laalle waaqa laficha laalee nama uumuukotti nan gaabbe hammeenyaa wal irratti ka'uu isaatiin guute daba wal irratti ka'uu isaatiin hojjechuu isaatiin guute hin manca'e laftee seera uumamaa keessatti nama uume seera uumamaa keeyyaatuun bahin immoo nama uumuukotti nan gaabbe maaloo abbootii amantii maateen jalaal maaloo jaarsa biyyaa maateen jalaal maaloo abbootii gadaa maateen jalaal maaloo ladeemaa maateen jalaal gadi baanee dubbannu tokkon goonu nagaan buufnu isa karaadhaa dhabe beekaa keenya ilaasitti jallatteetta asirraa kaatteetta meeshee kana of ilaali galagalee himnu wallaalaa keenya barsiifannu maaliif teenye hamma hundeedhaa biyyattiin diigamtee jidduutti ilaalla waan jedhutu na fide. Uummata maraaf waamicha nagaa dhiyeessan qaamoleen nagaa booressan rakkoon dararaan dhiittaa mirga namaa biyya kana keessatti jiru dhaabni isaan ilaallatu sanarraa dhaabbatee lakki biyya bulchuu yoo ta'e karaa nagaaf nagaadhaan biyya kana geggeessuu irratti rarraa'utu irra jira. Yoo sana nagaan argamu dargaggeessi duukaa fiigamaa dhiitamaa kabalamaa namni ajjeefamaa safuun dhabamaa taa'anii ilaaluun sammuu keenya waan dadhabsiiseef utuu jirruu irraa dubbannee qaamolee hawaasaa kamiyyuu abbootii amantii abbootii gadaa haadha sinqee jaarsolii biyyaa sheekota luboota hundumaa dargaggeessa qarreef qeerroo hundumaa hirmaachisnee wal dhageenyee wal waammannee walitti haasofnee wal kabajnee rakkoo biyya keenyatti nu qabatee wal nu ajjeesisu kan sababa hin qabne sababa tokkollee kan hin qabne dachi gaarii qabna. Rooba gaarii qabna, qilleensa gaarii qabna, biyya badhaatuu kanarratti wanti wal ficcisiisu bakka hin jirretti shiraan guutamnee waan hojjetaa jirru kanarraa deebinee isa beekumsa qabu beekumsa isaarraa fudhannee isa umuriidhaan muuxannoo qabu muuxannoo isaatti daannee dhaloota keenya kana dhaalchisnee biyya nagaa badhaatuu akka keessatti jiraannu gochuudhaaf itti amanaanii karaa kanaan filannoon hiikuu hin danda'u. Kanaaf ammoo it's not to be a political scientist. Kan namarti nu beekuu dandeenye. Rakkoo kana hiikuun hin danda'amu. Waan arginee bira tarre. Jiruu keenya keessatti mangistii biyya kana meeqa bira tarreetiin dhufne. Waan inni godhaa ture, waan inni hojjetaa ture, waan inni irra darbee dhufe. Martinuu rakkoo akkasitti jiru kana hiikuu hin dandeenye. Hiikuun waan danda'uu dhabeef addallee rakkoon kun deebi'ee uumame. Dhaloonni kun silaa hiikuutu irra jiraata. I don't know what happened. Nangal. Eegaa turre.
gaafa jijjiirraan kun dhufe baay'ee abdiin keenya guddaa ture. Very high. Hadda ammoo bakka hin jirru bakka salphinaati. Bakka itti kolfamaa jirru bakka itti salphanne jechuudha hin danda'ama. Kanaafuu salphina keessaa bahuudhaaf haga dandeenye dubbii kana laallee furmaata waan ta'u irratti hojjechuun irra jiraata malee election uumaa wanti yookaan immoo filannoon wanti inni fidu hin jiru. Hin jiru this is nothing. Gaafa dura gaafa nu yaanne addunyaa kana bulchiti jettee yaanne ijoolleen tun. Now we are going to small areas. Wanta akkasiin barbaachisu. Wanta of ilaaluutu irra jiraata. Jarallee of ilaalanii of arganii of taazabanii maal akka godhaa jiran. Nooyi obbolee ilmaan keenya itti himna. Akka dhagaan goona. Dhageettii keenya fudhatanii yoo ka deeman ta'e. Dhageettii uummanni jedhanii jiru yoo ka fudhatan ta'e. Yoo fedhii uummata irratti ka deeman ta'e yaadni kun fudhatamuutu irra jiraata. Waamichi keenya fudhatamuutu irra jiraata. Kanaafuu ilmi namaa akkamitti guddata. Xiqqaatee dhalatee Qophii ga'ee achirraa darbeetiin barateetiin biyya fiitiif yookaan immoo biyya biraatiif illee hojjechuu danda'a jechuudha. Yoo san irra hin jiraatin ammoo namummaan keenya hanqootu jira jechuudha. Hanquu kana ammoo namni tokko minaalbaat yoo ofii beekuu baate yoo namni rakkoo kana itti hime yoo isa beeksise beekuutu irra jiraata. There are two things. Yookaan ofii beekuu yookaan waan namni waan jedhu dhagahu. That's all. Waamichi keenya walitti qaba. Namni kana keessatti rakkatin hin jiru. Or any problem. Tokkoof lama miti. Sibira amma nama yookaan shaayii dhugeetiin ganama guyyaa osoo nyaatiin galgala osoo nyaatiin bulutu jira. Kun rakkoodha jechuudha. Kanaafuu rakkoo kanaaf hiikkaan isaa walitti dhufnee haasofnee rakkoo kana yookaan hiiknuu ta'e uummanni kan walitti dhufuu danda'a. Rakkoo isaallee hiikkachuu danda'a. Rakkoo kana jiraallee bahuu danda'a. Egereen biyya kanaa sodaachisaadha. Akkas taanaan hin dhaga'amu yoo ta'e, wal dhaga'uun hin jiru yoo ta'e, abbootii amantaa dhaga'uun hin jiru yoo ta'e, jaarsolii biyyaa dhaga'uun hin jiru yoo ta'e, galagalanii dhaabbatanii of ilaalanii attamitti akka deemaa jiran of ilaaluun hin jiru yoo ta'e, gurroo fi achi qabanii as qabanii asiin ishee gaarummaa addunyaatti hojjetamte iddoo tokko tokkotti hojjetamte duwwaatu ilaaluun ta'in achi fagaatee maaltu taa'eera achi fagaatee maal taa'eera egereen biyya kanaa eessatti deemaa itti maal taati jedhamee hin ilaalamu yoo ta'e egereen biyya kanaa baay'ee sodaachisaadha. Baay'ee sodaachisaadha. Baay'ee sodaachisaadha. Ani jecha kee ammaa kana irratti ammallee adaraa kana jiru tokkoon qaba. Akkuma silasii kaase mootummaan ani akka kootti tarii waa'ee yaadaa jira. Namni akka kanatti mootummaa kana dhugaasaa bira ga'eetti dubbatee haasa'u yoo tarii mormiidhaan ta'e malee yoo tarii faallaadhaan ta'e malee yoo ta'e dhiibbaadhaan ta'e malee namni dhaabbadhu meeshaa tokkoof ilaali jedhe jiraalaa jedhee yaadaa jira akka kootti dhaabbadhu meeshaa tokkoof ilaali deemsa kee ilaali laalladhu kan jedhe jiraalaa sila waasiitu qeera waaqayyo nama tuffatee jennaan waaqayyo nama dhiisee jennaan waaqayyo nama gatee jennaan guutummaan addunyaa kana nama bukkee dhaabbatee kaasee nama dhaabuu hin danda'u. Waaqayyo nagaanii saba waaqayyo nagaanii abbootii amantaa dhagaanii jaarsa biyyaa dhagaanii galagalanii of ilaalanii jennaan garaa qajeelinaatti deebinaan qalbii jijjiirannaan waaqayyo deebisee dhaabee biyyattii miti biyya hambaa fi akka ta'an gochuu danda'a waan ta'eef ammallee kanan jedhu otoo dhagaanii otoo of ilaalanii nan jaalladha otoo dhagaanii nan jaalladha kanaaf egeree biyya kana hadeebitu yoo jedhame haa dhaabbattu yoo jedhame haa guddattu yoo jedhame lafatti ishee jalqaba nagaa buusuudhaan hidhamtoota baasuudhaan warra badan barbaaduudhaan ta'anii mari'achuudhaan waliif fayyamuudhaan itti eegalan sana gara sanatti yoo deebi'an
gara tokko ta'utti yoo deebi'amte gara garamitti deebisnu maal wayyaatti yoo deebi'ame egereen biyya kana abdii qabdi. Dubbiin amma nutti dhufe kuni rakkoo nama nurra gahe kuni rakkoo nama nurra gahe kunis si'ayyuun egaa akkuma duratti siin jedhe dubbii addunyaa kana keessatti haga amman dhageen akkaataan ajjechaa namaa akkaataan hidhaa namaa akkaataan itti nama qabatan akkaataan itti ilaalcha uummata irraa qaban wanti kun marti fooyya'uutu irra jiraata jennee itti amanna. Kanaaf huneetaan sun badambitti laalamuutu irra jiraata. Kanaaf wanta hin jedhu karaa astaadaraatiin yookaan ammoo karaa bulchiinsaatiin wanti jiru jijjiiramuutu irra jiraata wanti tokko tokko. Waan uummata fedhii uummata irratti deemuutu barbaachisa. Fedhiin uummataa yoo keessa hin jiraatin biyyi tokko jiraachuu hin danda'u. Fedhiin uummataa giddiidha achi keessa jiraachuutu irra jiraata. Kana wanti jiru tokko. Karaa biraatiin ammoo waan hin taane uummata irratti hojjechuudha. በግፍ የሚሰራ ችግሮች ካሉ ያ ነገር መወገድ አለበት። የሚያስገኘው ውጤት አንዳችም ነገር ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ መቆም አለበት ነው የምንለው። የሰው ግድያ መቆም አለበት። ያላግባብ ግድያ መቆም አለበት። ያላግባብ እስር መቆም አለበት። ያላግባብ ሁኔታዎች ሁሉ መቆም አለባቸው። ያ ነው። ያ ሲቆም ጥሪያችን ከግቡ ሊደርስ ይችላል። የሰላም ጥሪያችን መለቱን መርካቀምኑ ከአማ ዋሚቸ ነጋኩን መልካው ደንዳ ጀቹዳ ከራ ፖለቲካቲን ወርህን አመንጂር ሲያሳ ኮን ሲያሳ ረት ደመመለ ወምት በለሰን እንጂሩ ኮኖንት ወርባችን ሱ ዲስከሽን ብቻ ነው ወር በየቦልቹ ደንዶ ወር በየቀርቃሩ ደንዶ ወር ስኑ ቀርቃሩ ደንዶ ወር መንግስት ከናይ ቀርቃሩ እንጆነን ችከስ ይርት ተግዜም አውት ባሳስ ጀረከን ጀርኩን ከራ ከናን ሄከሙት ረጅራተ ገነ ይተመን ማልበርባቺስ ሲያሳ ዳውንት ይደመኒፍ ሲያሳ ከነሞ ዮ ሂኩ ተደብደን ጃሲት ተበለምነ ቢይት ተበለመ ሄከሙ ሂኩ ደንደ ሂኩን ከደምደንተ በከረኮን ጅርቱ በከውሰን ለኔና ወረ ሂኩ ደንደውቲ ለኮ የሂኩን እንደንዳ መከናንተሮ ለሂክነቱ ማነስገን ከና ፈከነ ተላሉት ረጅራተ ይቹላ ሰው ኤርትራትን ግዜ ሰዲት ረኮካ ይብየ ከነ ከሰት ጋፋ ድራ ፌደሬሽን ከነኑ ለቢሳ ለባካሰን ብሊሳ ባውት ነው ረጅራት ለኒ ካሰን ብሊሳ መቴ ፌደሬሽን መሰን ለቢሳ ጀነ ጋፋ ነይቱር ሶ ብሊሰን ተን ኡመን ለኩ ለንጅራቹ ዳ ሆጂና ወልተ ዳለተ ጅራ ወጀን ጅራታ ከናፉ ፌደሬሽን ሰን ለቢሳ ጀና ነንታው ጀደን ወር እንታው ጀር ወራ መኩኖ ደጎን ሰበከ መርቲ ካሳ ጅሩ ከነ እንታው ጀደን fakkeenya isaan kennan tokko maaliin jabana buna yoo mataan irraa cabe buna danfisa nutti himaa turan akka danfisu argineerra nagaan jiraataa turan haa ta'u isa jireenyi isaanii akka fedheeyyuu haa ta'u eega bilisa baay'iniin duuba biyya isaanii keessa rakkoon haa jiraatu malee waggaa 30 lola waggaa 30 ture keessatti nama miliyoonaan oltu dhumatee jarri kun bilisa baate. Gabriisa baatelle achiaselle rakkoodhuma warri bulchaa iddoo lamaanitti uumameen akkuma dhageettan kabaadimmee sunillee uumameet namni kuma dhibbaa oltti dhumate. Ammallee deebi'anii wotaadara as ergan. Maal barbaachisa wotaadara as erguun? Inni rakkoo kenna hiikuu hin dandeenyu. Walii hiikuu hin dandeenyu, wajjin haasa'uu hin dandeenyu. Maaliif gisee kan deddeebi'anii tumaan rakkinni marratti deemsuudhaan barbaachisan. Dura biyya ofii bilisa baasee biyya ofii qajeelchee biyya isaa uummata isaa nagaan bulchee yoo jiraate walitti dhufee inni akkasuma nagaa ta'uu danda'a. Laakiin wotaadara erganii akka wotaadara biyya tokko ka'eetiin biyya tokko deemu wanta akkasii hojjechuun eeyibiidha barbaachisaa miti. Kanaafuu wotaaddarri Eertiraadha biyya kana keessa bahutu irra jiraata. Gadi qabni dubbanna kana. Rakkoo kennaaf inni furmaata nu ta'uu hin danda'u.
ba'utu irra jiraata. Karaa kaan innillee akkaataan rakkoon politikaa kun hiikamuun warra politikaa kan hunda waliin ga'uudha. Walitti fidanii haasofsiisuudha. Eega sanii walitti qabnee yoo haasofsiifnee jenna yoo haasawanii jedhan maanyiin rakkoo sanii argamuu danda'a. Eega maanyiin rakkoo sanii argame immoo biituun karatti deebi'uu dandeetti. Rakkina kana keessaa ba'uu dandeetti. Kanaaf haga dandeen waan kana irratti deemuutu irra jiraanna. Kanaaf gubbaarraa jalqabee haga gadiititti seektariin martinuu yaadni jiru hundinuu wal qabatee wal ijaaree rakkoo kana hiikuu akka danda'u waamicha deddeebinee isinii waamna jechuudha. Waamichi nagaa kenna kun biyya sanatti yookaan itti fakkaachuun yookaan yaada kana gadi qabanii beekuu dhabuun hin mala. Amma rakkinni kun rakkinni achitti dhaabatee miti. Deemaa jira, biyya mara wal gahaa jira. Naannoo mara gahaa jira. Wanta adda godhu amma naannoo mara gahee jira. Kanaafuyyuu rakkinni bakka hunda gahee kuni uummanni kun dammaqee rakkoo kana ofirraa hiikuutu irra jiraata. Itti walii galee yaada fudhatee abbaa fakkaatuuf nama fakkaatu dubbisee rakkoo kana keessaa ba'uutu irra jiraata. Kanaafuu ammoo amma walli jalaa dhaga'uutu nurra jiraataa jenna rakkoon keenya guddatee rakkoon keenya baay'atee jira. Garantaan deemaa jirraa jedhe. Wanta unique situation jedhe unique action ni asfalagoo. Unique action. Kanaaf gara tokko dachaanee fuula tokkoon yaada tokkoon wal qabanneetiin rakkinna biyya mara ga'e kana biyyi martinuu irratti hirmaatee irratti qooda fudhateetiin yaada kana salphisuutu irra jiraata yaada kana rakkina kana balleessuutu irra jiraata waan jedhu. Rakkoon hin jiru nagatu jira yoo ka jedhan ta'e uummatallee sobuudhaaf illee sobuu ta'a. Kanumaan uummanni argaa jiru. So we can see openly what is happening, what is going on. As a human being, wanti argaa jirru jira. Waan argaa jirru kana haaluu osoo hin ta'in waan argaa jirru kana walitti himnee wal barsiifnee walitti agarsiifnee rakkoo kana keessaa ba'uutu nurra jiraata. Sodaan rakkoo hiikuu hin danda'u. Abbicha dubbiin kun fakkaatu iyyuu dhaqeetiin gaafachiitu irra jiraata uummanni. Maal ta'a? Uummatuma kanarraa ijoolleen uummatuma kanarraa uumamte. Innirraa uumamte. Lafarraan uumamne yookaan samii irraa hin buune. They are just ijoollee mateenna jechuudha. Kanaafuu sodaa kanarraa ba'uudhaaf rakkoo kana dhaabuuf tokko murannoo barbaachisa. Takka kun murannoo barbaachisa. Murannoo saniin duuba ammoo nama eenyuun haasofna kallattiidhaa waan kana irratti waan jedhu irratti walii galuu barbaachisa. Kanaafuu wanti dhaqaniitiin yaada fi dhiyeessuun yookaan yaada hiikaa rakkoo kanaa dhiyeessuudhaaf deeman kun waan sodaa uumuu hin qabu. Marti sodaachuu hin danda'u. Kan keessa sodaatu jiraachuu hin danda'a. Kan hin sodaanne immoo yaada kana fudhateetiin gadi baheetiin uummata wajjin dhaabatee uummata wajjin ta'ee rakkoo kana hiikuutu irra jiraata jedha. Kana wanti jiru. Rakkoon kanarraa baasuudhaaf uummata kana tajaajiluutu barbaachisa malee uummata kana miidhuun hin barbaachisu. Yoo osoo miidhinuu yoo osoo zimmitanii calleessanii kateettan ta'an akka waan uummatatti irratti hojjetaniitti lakkaa'amu. Kanaafuu uummanni kun maal barbaada? Dura gadi qabdanii beekuutu isinirra jiraata naannoo ofii keessa jirtan irratti. Uummanni kun nyaata barbaadamu, nagaa barbaadamu, maal barbaada jettanii beekuutu isinirra jiraata. Achirraa kaatanii itti deemtaniitiin uummata keessan tajaajilan, uummata keessan rakkoo irraa baasu, uummata keessan akka rakkoon jirtu tartiiba rakkoo baaftanii rakkoo kana keessa baasu isinirra jiraata jedheetiin hittaman. Tokko diduu hin qabu jalqabuma isaa mootummaan waan uummati isaa isatti himu fudhatee hojiitti hiikuudhaaf ijaarame. Yoo kan didu ta'e biyya kana keessatti kan biyya kamiillee yoo fakkeenya kaasuu baanne biyya kana keessatti umurii keenya waan argine jira. Mootummoonni waan uummanni isaanii hin jedhe hin dhageenye babbadanii jiran. Hayila Sillaasee yoo fudhattan waan yeroo sanatti hojjetamaa ture sammuu hawaasaa yeroo sanatti dhimma sana wanti jedhu diduudhaan waan inni irra gahe beekamaadha. Seenaan waan baay'ee dubbata. Mangistuu Hayilamaaraamis
waan uummanni dide waan uummanni isa dirraa fudhachuu dide diduu isaatiin waan isa mudate beekamaadha. Kan yeroo dhiyoo kan nuti waliin dabarsine warri TPLF waan baay'ee jedhanii maaster pilaanii dhaabaa jennaan didanii gatii guddaa isaan kaffalchiisee biyyarraa deeman. Hawaasni calluma jedheen ilaalu. Biyyi dhalootatu itti dhalataa bula waan ta'eef dhaloonni booddeedhaan ka'u gaaffii kana olii kaasuudhaaf deema. Biyya isaati lafa dhaqu kan biraa hin qabu. Godaanus biyyi ormaa akka biyya isaatti ta'uuf hin dandeessu. Biyya isaa kanatu ulfina isaati waan ta'eef isa didee karaatti deebisu waamicha kana hin dade yoo ta'e falmaatu geggeeffama. Qeerrootu fakkeenya gaarii hojjete darbe. Mootummaan dhaga'uu qaba. Gaaffii uummataatti deebii kennuu qaba. Bulchiisni gaariin lafarra boqochuu qaba. Yoo kana hin taane haala amma itti deemamu kanaan falmaatu ka'a. Falmaan yeroo ka'u kanaan dura qeerroo 6,000 sanaa ol gabbarree jira. Ammallee lubbuu hedduutu badaa jira. Lubbuu hedduu kanatti lubbuu baduu itti hidhaa'uu ta'a. Firiin isaa. Kana malee guddina biyyaatiif hin ta'u, dinagdee biyya kanaatiif hin ta'u, tokkummaa hawaasa kanaatiif hin ta'u waan ta'eef mootummaan dhaga'uu qaba jedheetan yaada. Waan nama dhibu Dr. Abiin gaafa uummatatti achi as ba'an guyyaa tokko na yaadadha. Saba keenya dhiifama gaafan dhiifama jedhan garaan dhiifamaa sun har'a sotu jiraate gaarii itti fakkaata. Garaan dhiifama gaafata. Har'a sotu jiraate gaarii itti fakkaata. Bulammaa Magarsaa immoo akkas jedhan gooftaan uummati keenya gooftaa keenyadha. Achi as ba'an guyyaa sana an gammachuusaa waan an ta'uu dhabe maaliif yoo jette maaliif yoo jette gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni fayyisaa biyya lafaa ta'e gad jedhee miila bartoota isaa dhiqe. Ulfina isaan eeggan. Gaafa gad jedhee miila bartoota isaa dhiqe maal akkuma isinii godhe kana isin immoo walii keessaniif godhaa. Gaafa mootonni gooftaa keenya jedhanii ahaa toora waaqaatti deebi'an jarri kuni. Badii isaanii hubatanii jarri kuni. Dogongora jiru hubataniiru. Isaan qofatu hin ta'in warri isaan fuulduraa kan isaan balleessan illee hubataniiru jarri kuni. Kana booda biyyi keenya egereen biyya keenyaa hin abdachiisti. Waan jedhu nan gammade. Nan gammade. Sammuttii sana sammuttiin sunatu argamte har'allee taanaan sammuttii sana totoo deebi'ame uummati keenya hawaasi keenya isa barbaadu argateennaan hawaasi keenya fedha tokko qaba. Nan beeka fedha hawaasa keenya yeroo tokko abbootii amantaa walii galaatu asuma Finfinnee Giyoon hoteelitti nu waaman abbootii amantaadhani jaarsolii biyyaadhani waldaa amantaa kamirraa dhaaba amantaa kamirraa waaman. Kana booda maa inni sabnoo isin harka jiru sabni maal yeroo ayyaana keessa gaar sabni kun maal rakkate sabnoo isin harka jiru rakkoon saba kanaa maa inni attamitti shawar keessaan saba kana gidduu galuu danda'e attamitti sabi kun jeequmsa kaasaa ijoolleen eeguu ijoollee isaan to'atu isin waldaa kiristaanaa gaggeessan keessatti abbootiidhaan ijoollee keessan eegaa to'adhaan jettanii ijoolleen gabbaatee maaliifitu biyya kana balleessiti. Maal eegaa jirtu isin abbootiin amantaa rakkoo of tokko maal eegaa jirtu lammata immoo rakkoon keenya maal rakkoo maaliitu jira sabni kun maal ta'e jedhaniitu gaggaafatan. Hammi namaa yaada mataa isaa danda'e kekkenne numarrattan harka kaase. Paastira eenyu jennaan an paastira Qophii Tarreessaan jedhama. Hojjetaa Wangeelaati. Saban tiksaa sirrii akkuma isin jettan eegduudha jedheen. Akkanatti fakkaatutti hin jedhe waan baay'ee kaastaniittu isinis kaaftanii maaliin rakkoon jiru jettaniittu namoonnis yaada isaatti fakkaate kennanii hin jedhe. Haa ta'uuti akkanaaf galetti hin jedhe akka nu badheetti hin jedhe. Shororkeessaan alaa taa'ee achi as biyya jeeqaa jira. Shororkeessaan saba keessa galee sammuu ijoollee hatee sammuu namootaa hatee biyyi jeeqamaa jira. Shororkeessaan bakkee hidhataniitu OMN yaabdanii lafatti gaccacabsitanii OMN balleessuuf immoo maallaqa biliyeenan hedduun badaa jiraan jedhe. Waan naaf gale tokkoon isinitti himan jiru. Shororkeessaan laga gaman jiru wabaa keessan jira jiran jedhe. As wabaa keessan jira jiran jedhe. Isin bira jira shororkeessaan jedhe. Maa inni jettanii yoo na gaafattu ta'e hin jedhe. Caasaanii gararraadhaan amma gajjallaatti isin jala jiruun jedhe. Imaammatiif tartiibuun mootummaa hafeen qabuun jedhe. Baay'ee gaariidhaan jedhe. Itti gammannan jedhe. Garuu amma hojiirra oola jenne hin jedhe. Hin dubbatama malee hojiirra oola hin jedhe.
Sabni gurraan nagaa garuu ijaan arguun jedhe. Faallaa isaa boru waan biraa argaa jedhe. Dhugaa dhibeen jedhe dhugaan hin jiru jedhe. Asii mootummaan qajeelfama ta'u gaafa baasu dhugaan isaa mamee gamoo jenne hin jiru. Afaan hin dubbatan malee dhugaan hin jiru. Dhugaa malee immoo biyyi tasgabbaa'uu hin danda'u jedhe. Abbaan dhugaa waaqaadhaan jedhe. Lammeeffoon jedheen. Qooda shororkeessaa laga gama taa'ee saba nurkatti jeeqa jettanii miidiyaa adda addaa cufuudhaaf maallaqni guddaan baduun jedheen. Sirni caasaan gararraa hamma gajjallaa hamma gandaatti jiru sirna keessa jiru sirna maqaadhaan dimokiraasii bulchiisa gaarii jenne hojiirra oolcheeraa beekaa ofuma isaatiiyyuu waa'ee sirna dimokiraasii beekaa jettanii leenjii isaa utuu baay'ee sun gara sanatti naannee garraadhaan hamma gajjallaatti leenjiin kennamee fi uummati dimokiraasii dhugaa argee bulchiisa gaarii dhugaa argeenyaan xisiin tokko hin jiru. Ammatu namni gurrarra kaa'etti yeeyyuu isa barbaadu argatee dhugaa argatee biyyi sanni barbaadu taanaan namni xisee dubbatu. Dhugaati zamana akka abbootiin kenna nutti manitti zamana irra ture egaa warruma hooyinaan bulchitu bulchaa ture rakkinna ture rakkinna gizee tokko tokko dhaamaa gizee tokko tokko itti dabalamaa gizee tokko tokko immoo fooyyaa akkasumatti hizbiin waliin jiraachaa waliin nyaachaa waliin qooda fudhachaa waan jiruurraa akkasitti dhufaa ture. Haa ta'u malee ammoo wanti argame kun xinnoo isii nama yaachisa. Waan nama yaachisu. Wanti inni nama yaachisuuf uummata nagaan jiru uummanni nagaan waliin jiraatu walitti deemaa jira. Wal nyaachuuf walitti ka'aa jira. Maaliif ta'e kun? Maaliif barbaachisa? Waa'ee gizee kanatti hin arginu. Namni kunuu waluma arrabsaa walumaan jedhaa waluma tuffachaa akkasitti waliin jiran. Laakiin san keessaa baanii hadha uummata waan hin barbaachifne akkaataan itti ajjeesan akkaataan nama tokko itti miidhuu barbaadan wanti mul'ataa jiru kun uummata kana wajjin fageessuu danda'a. Dhaabadhaa jennaan. Balees dhaabadhaa jennaan waan kanarraa akkuma dur jiraatanii jiraadhaati. Rakkina keessan immoo walii galleetiin haa hiiknu rakkina keenya walii gallee haa hiiknu walitti dhufnee haa hiiknu walitti dhufnee haa haasofnu rakkoon keenya maal haa jennu akkamitti guddanna akkamitti fuulduratti deemna haa jennu malee rakkoo kanaan dura hin jiratu uumamaa jira kana dhaabatu irra jiraata jennee itti amannu wanti kanaaf. Akka gaggeessaa mana amantaa tokkotti ani kanan jedhu waamicha kan keenya jalqabas waamicha nagaadha. Waamichi kun immoo gootonni amantii abbootiin amantii godhanii kan darban jedhee kan antuqa keessatti bara moototaa keessatti Nahimiyaan maasaraa Yerusaalem gaafa inni diigamee badee garaansaa gaddee gaafa jedhu waamicha dabarse. Macaafa Nahimiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irraa kaasee yoo laalle yeroo nun gamalee tun dubbisee tola ture waamicha tokko dabarse. Waamicha attamii dabarse? Kottaa biyya diigame kana ijaaruudhaaf kottaa hin kadhannaa soomnee kadhannaa waaqayyoon kadhannaa tokko taana waaqni waaqaa nu gargaara nuyi garboonni isaa immoo kaanee ijaarraa. Waaqni waaqaa nu gargaara nuyi garboonni isaa kaanee ijaarraa. Nuyi ammayyuu haa fudhatamus baatu. Uummanni bal'aan kana dhaga'u abbootiin amantaa kana dhaga'an jaarsoliin biyyaa kana dhaga'an hayyooti kana dhaga'an abbootiin gadaa kana dhaga'an bakka jiran hundumaatti biyyi kun diigamee badurra iyya biddaayyuudha. Kottaa teenyeen ilaallu kottaa wal filannee dhannaa kottaa mootummaa